simplification of radicals. Radicalota haala kamiin simplify goon haala kamiin salphisuu dandeenya. To compute and simplify expressions involving radicals, it is often necessary to distinguish between roots with odd indices and those with even indices. To compute maal godhuudhaaf raadikaalota ammoo simplify goonee ibsuudhaaf maal godhuu qabna distinguish godhuu qabna jechuudha between roots. Rootiiwwan kana maal godhuu qabna beekuu qabna. With odd index jechuu barbaade kun indices jechuun kun yoo maal ta'edha yoo indexiin lakkoofsi akka n itti barreeffamaa jiru kun akkuma argaa jirru n as ni jirti. Lakkoofsi haala saniin barreeffamaa jiru sun index jedhama jennee jira. Lakkoofsi sun yoo kan odd ta'uu fi yoo kan even ta'u taate maal godhuu qabna adda baafachuu qabna jechuudha jalqaba irratti. For any real number a in the positive integer n, real numberii kamiifuu kan a ta'eef akkasumas positive integerii n ta'eef haala kamiin hojjenna isa kana haala isa kana yeroo salphisnu a argannaa jechuudha. If n is odd, yoo n odd kan ta'u taate bakka lamaa jettu n odd kan ta'u yoo kan taate maal ta'uu danda'a inni kun n ta'ee bahuu danda'a jechuudha. Maaliif inni kun haala kamiin salphachuu danda'a? n zerooti haala kamiin barreessinu 1 over n dha. Kanaafuu a reessuu 1 over n times n as jirtan jala jirtan ammas n dha jechuudha. Sanboota n tun n dhaan hin baddii maal ta'a a ta'a jechuudha. Haala kana salphisuu dandeenya. Akkasumas yoo kan even ta'u taate ammoo yoo kan even ta'u taate maal fayyadamna? Absolute value fayyadamna jechuudha. Absolute value fayyadamuu qabna. Mee isa kanaa ilaalu. Akkuma argaa jirru amma inni kun maalidha? Bakka inni kan nuuf jiru bakka inni kan galee jiru oodiidha jechuudha. Kanaafuu oodii waan ta'eef isa kana haaluma kana salphisnee maayinasii jechuu dandeenya. Ammas inni kun salphatee maal ta'uu danda'a? X ta'uu danda'a jechuudha. Haala 1 over 3 yookiin ammoo 1 over 5 jennu saniin salphisnee argachuu dandeenya. Amma ammoo inni kun maalidha? Inni kun akkuma argaa jirru inni kun as lama jira waan ta'eef amma ammoo maalidha? Even ta'ee jechuudha. Indexiin even ta'ee jira. Kanaafuu maal goona isa kana salphisuudhaan absolute value of minus 2 jennee hojjannaa jechuudha. Inni kun maal ta'a yeroo bahu negative waan ta'eef negatiivni yeroo bahu ammoo positive ta'ee baha jechuudha. Inni kunis haala kanaan as 2tu jira waan ta'eef haala kanaan salphisuudhaan absolute value of x jennee hojjannaa. Kanas maal goona haaluma kana waliin balleessuudhaaf maalidha waan ta'eef even waan ta'eef absolute value of 2 jennee 2 argannaa jechuudha. Kanas haaluma saniin hojjechuu dandeenya jechuudha. Simplify each of the following. Isa kana simplify godhidha. Mee haala kamiin simplify goonaa ilaalu. A irratti inni kun haala argaa jirruun maalidha? As lama jira waan ta'eef maal goona lamaa tana haaluma kanaan balleessinee sanboota absolute value of y jennee hojjannaa jechuudha. Maaliif even waan ta'eef indexing kenna. Isa kana ammoo x-inis 3 ofirraa qaba. Inni kunis maal garamii jijjiiruu qabna? Gara minus 3 tti jijjiiruu qabna jechuudha. Maaliif minus 3 cube yeroo goonu minus 27 waan argannuuf sanboota 3 waan ofirraa qabaataniif lamaanuu haala kanaan isa kana salphisnee hojjechuu dandeenya. Sanboota ni balleessinaa jechuudha. Lamaanuu waliin balleessinaa minus 3x fayyadamnaa jechuudha. Amma ammoo absolute value fayyadamna. Maaliif indexiin odd waan ta'eef. C irratti ammoo C irratti haala kamiin hojjannaa? Inni kun 25 jechuun 5 squareidha. 5 squareidha. Isa kana ammoo haala kamiin adda baasuu dandeenya? X raised to 4 kana mee isa kana hojjannu. 25 jechuun 5 squareidha. X raised to 4 kana ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? X square times 2 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Maaliif 2 times 2 4 waan ta'eef ammas maaltu jira? 1 over 2 tu jira jechuudha. Maal inni kun 1 over 2 wajjin waa wal qixa ta'eef 1 over 2 jennee haala kanaan barreessina. Isaan kunniin akkuma argaa jirru lamaanuu maal ofirraa qaban? 2 ofirraa qaban jechuudha. Kanaafuu haala kamiin barreessuu dandeenya? 5x square jennee haala kanaan ammas square biraatti jira waan ta'eef ammas maal goona 1 over 2
1 over 2 tana yeroo fudhannu 1 over 2 jennee barreessina jechuudha. Kanaafuu lamii kanneen keessaa takka balleessuu dandeenya. Lamaan keessaa takka balleessuu dandeenya. Maaliif yookiin ammoo lamaan yeroo waliin baay'isu meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Karaa salphaa ta'een 5x lama baay'isuu lama 4 dha waan ta'eef ammas 1 over 2 tu jira jechuudha. 1 over 2 dha. Inni kun ammoo afur baay'isuu tokko afur irra lama maalidha? 2 dha waan ta'eef 5 asitti haala san ta'uu hin qabu jechuudha. Haala saniin hojjechuu hin qabnu. Maaliif tuun as jirtuun 5 kanaaf dhaabatuu hin dandeettu. 5 kanaaf dhaabatuu hin dandeettu. Maaliif x dhaaf dhaabatte waan ta'eef. Kanaafuu maal ta'uu qaba inni kun 5 keessa galuu hin qabu jechuudha. 5 keessa galuu hin qabu. Kanaafuu waliin baay'isuu hin dandeenyu haala saniin. Mee irra deebinee hojjennu. Irra deebinee yeroo hojjennutti 25 jechuun 5 square 5 square x raised to 4 kana immoo haala kamiin barreessuu dandeenya? X square goonee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. 2 goonee barreessuu dandeenya. San booda haala kamiin barreessina? Isa kana lamaanuu square ofirraa qaban akkuma arginu. Ammas 1 over 2 jira waan ta'eef inni kun 1 over 2 waan ta'eef 1 over 2 jennee haala kanaan barreessina. Amma immoo maal goonaa? X square kana akkuma lakkoofsa tokko fudhanna. Kana jechuun 5x square jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Amma lamaanuu 5nis square kanan qaba. X square kunis maal qaba? Square kana qaba. Square jennee haala kanaan barreessina. San booda 1 over 2 jira jechuudha. 1 over 2 dha. Amma maal godhuu dandeenya? 2 tana asumatti 2 kanaan balleessuu dandeenya. San booda maal goona? Inni kun nniin kenna maal ta'e? Nniin waan 2 dha waan ta'eef 2 ammoo odd dha jechuudha. Evenidha sorry eveni waan ta'eef kanaafuu absolute value of 5x square meeqa ta'a? Jennee baasuu dandeenya isa kana 5x square jennee haala kanaan baasuu dandeenya jechuudha. D irratti ammoo D irratti maal godhuu dandeenya? 6 tana asuma 6 sanaan balleessuudhaan absolute value of x jennee haala kanaan barreessuu dandeenya. Isa kana ammoo haala kamiin hojjenna? Akkuma argaa jirtan D irratti haala saniin hojjetee jira jechuudha. E ammoo haala kamiin hojjenna? 4 zerotiin kun maalidha? 4 zerooti jechuun 1 over 4 dha walqixa waan ta'eef 3 over 4. 3 times 1 3 dha 3 over 4 jennee haala kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Raadikaalli kun inni kun is in simplest form. Simplest form dha yookaan barreessuun ta'e if the radicand A contains no factor that can be expressed as nth power. Factorii wayii yoo kan hin qaban taate n kun lakkoofsa baay'atee isa nuuf kennu wayii yoo kan hin qaban taate maal jennee barreessuu dandeenya? Haala kamiin fakkeenyaaf for example haala kanaa yoo kan ta'u taate 54 lakkoofsi ufumaa isaatii baay'atee yoo kan nuuf kennu hin jiran taate is not in simplest form. Inni kun simplest form miti jechuudha. Because 3 raised to 3 is a factor of 54. Maaliif 3 raised to 3 kana jechuun 27 waan ta'eef 3 raised to 3 27 waan ta'eef faaktarii 54 waan ta'eef inni kun kanaafuu maal hin jennu? Simplest form hin jennu jechuudha. Kanaafuu haala kamiin simplify godhuu dandeenya? Kanaafuu isa kana simplify godhuu qabna jechuudha jalqaba irratti. Simplify godhuudhaaf ammoo haala kamiin hojjenna? Kanaafuu haala kamiin simplify godhuu dandeenya? Isa kana 54 1 over 3 jechuu dandeenya jechuudha. 1 over 3 san booda 54 ammoo kan nuuf kennu meeqa? 27 baay'isuu 2 27 baay'isuu 2 1 over 3 inni kun meeqa nuuf kenna? 54 nuuf kenna jechuudha. 27 baay'isuu 2 27 jechuun ammoo meeqa? 3 raised to 3 dha. 3 raised to 3 times 2 1 over 3 amma maal godhuu dandeenya? Isa kana gargar baasuu dandeenya jechuudha. Maaliif akka jalqaba ilaalaa turretti a 1 over n times b 1 over n isa jenne sanitti barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa kana lamaaniifuu waan dhaabatte ta'eef inni kun kanaafuu 3 raised to 3 1 over 3 times 2 the power of 1 over 3 isa kana ammoo haala kanaan salphisuu dandeenya waliin balleessinee
sadiitu nu hafa jechuudha. Sadii baay'isuu 2 the power of 1/3. Ammas inni kun maal jennee barreessuu dandeenya? Isa kana haala kamiin jijjiiruu dandeenya? Sadii baay'isuu third root of 2 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Yookiin ammoo karaa salphaa ta'een 3 third root of 2 jennee haala kanaanis simplify godhuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu inni kun isa kanaan simplify ta'e hin jennu jechuudha. Kan jalqabaa saniin kam simplify ta'e isa kana haala kanaan simplify godhuu qabna jechuudha. Example 10. Simplify each of the following. Isa kana simplify godhidha. A irratti haala kamiin simplify goona? Isa kana fudhachuudhaan jalqaba irratti lakkoofsi waliin baay'atee isa kan yookiin ammoo lakkoofsa waliin baay'atee 48 nuuf kenna. Lamaan keessaa tokko maal ta'uu qaba? Perfect square ta'uu qaba jechuudha. Square sirrii ta'uu qabaatu qaba. Kanaafuu isa kana 16 baay'isu 3 yookaan baay'isu taate meeqa? 48 arganna. Akkasumas inni kun ammoo meeqa ta'ee bahuu danda'a? 16 kun 4 ta'ee bahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jalqaba irratti gargar baasuudhaan san booda 4 ta'ee baha waan ta'eef 16 3 ammoo hin bahu waan ta'eef haala kanaa waliin baay'isnee kaa'uu dandeenya jechuudha. Isa kana ammoo haala kamiin hojjannaa? Akkuma arginu lamaanuu wal fakkaataadha jechuudha raadikaal isaanii. Kanaafuu wal fakkaataadha waan ta'eef bakka tokko deebisuudhaan waliin baay'isna lakkoofsota 27 waan ta'eef 27 ammoo 3/3dha. San booda waliin balleessuudhaan 3 arganna jechuudha. Kan ammoo haala kamiin simplify godhuu dandeenya? Jalqaba irratti lakkoofsa kan barbaanna? Lakkoofsa 32 kana kan nuuf kennu fakkeenyaaf isaan kan waliin baay'isne 32 arganna. Akkasumas amma ammoo maal jechuu dandeenya? Isa kana gargar baasuu dandeenya jechuudha. Lamaa tan irraa garas yoo kan baasu taate isa kanas fudhattee baate haala kanaan argannee jirra. San booda 16 lakkoofsa kamtu si'a 4 baay'atee ofii isaatii 16 nuuf kenna lama jechuudha. 81 ammoo 3tu si'a 4 baay'atee nuuf kenna. Kanaafuu lama waan jirtuuf isni kun waan jiruuf haala kanaan simplify goonee kaa'uu dandeenya jechuudha. Addition and subtraction of radicals. Radicalota haala kamii walitti idaana akkasumas haala kamii walirraa hir'isa? Which of the following do you think is correct? Kam sirriidha yaaddeedha? Tokkoffaa irratti yoo kan ilaalu taate isa kana haala kanaa walitti ida'ee jira. Inni kun sirrii miti jechuudha. Jalqaba irratti seera isaanii ilaalla. Lammaffaa irratti ammoo kana maal godhee raadikaala isaanii bakka tokko fudhatuudhaan walirraa maal godhee hin hir'isnes isa kana haala kamiin argachuu danda'e? Hin hir'ise. Sirriidha hin hir'ise. Maal godhee 19 hir'isuu 3 16 waan ta'eef 16 ammoo isa kana jala yeroo bahu 16 yeroo baasnu meeqa ta'a? 4 ta'a jedhee kaa'ee garuu inni kunis sirrii miti jechuudha. Seera isaanii ilaalla. Inni kunis sirrii miti. Lamaanuu sirrii miti jechuudha. Sadaffaa irratti ammoo inni kun maal jedhee 5 mee isa kana ammoo maal godhe? 5 fi 7 walii ida'uudhaan 12 argate. San booda raadikaalota keessaa 2 fudhate jechuudha. Kanaafuu inni kun sirriidha. Inni kun sirriidha jechuudha. Maaliif jalqaba irratti addition yookiin ammoo walii ida'uu fi walirraa hir'isuudhaaf raadikaalota walitti ida'uudhaaf yookiin walirraa hir'isuudhaaf the same raadikaalii qabaatu like raadikaal isa jennuun qabaatu qaban jechuudha. Raadikaalota wal fakkaataa qabaatu qaban. Kana jechuun fakkeenyaaf inni kun raadikaaltuu isoo ta'e inni kunis raadikaaltuu isoo ta'e walitti ida'ama ture garuu ammoo walitti ida'uu hin dandeenyu. Karaa kamiin ida'uu dandeenya garuu salphisuudhaan ida'uu dandeenya jechuudha. The above problem involve addition and subtraction of radicals. You define below the concept of like radicals. Like radicals is a jennuutti jira which is commonly used for this purpose. Kanaafuu like radicalii qabaatu qabaatan jechuudha walirraa hir'isuuf yookiin walirraa ida'uudhaaf mee definition kana ilaalu. Definition 1.12 radicals that have the same index and the same radicand are said to be like radicals. Raadikaalli indeeksii isaanii wal fakkaataa ta'e tokko kan ta'e akkasumas raadikaandiin isaaniitis tokko kan ta'e maal jedhamu? Like radicals jedhamee jechuudha. Fakkeenyaaf sadaffaa irratti yoo ilaalle indeeksiin isa jalqabaa kana 5 miti. Lamatu as jira jechuudha. Lamatu hin barreeffamne malee lamatu jira. Akkasumas raadikaandiin isaa immoo 2. Kan kanaatis akkasuma wal fakkaataadha waan ta'eef inni kun like radicals jedhamu jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen walitti ida'uu walirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. For example,
Isa kana yoo kan ilaallu taate akkasumas -1/2 kanneen yoo ilaalle maal jedhamanii like radicals jedhamanii jechuudha. Maaliif indeeksii isa sadi ilaaluu hin qabdan sadi baay'isu radikaala 5 jechuudha. Sadi ilaalamte jechuudha. Asitti amma maaliif isiin asirra hin jirtu waan ta'eef meeqatu asirra jira lamatu asirra jira hin barreeffamne malee kanarras lamatu jira kanarras lamatu jira. Kanaafuu akkuma arginu indeeksii isaanii bakka sadanittu lama lama akkasumas raadikaandii kan raadikaala jalatti barreeffamee jiru 5 wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin like radicals jedhamanii kanaafuu isaan kanneen walitti ida'uu walirraa hir'isuus ni dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti kanaafi kana yoo ilaalle immoo not like radicals. Sababni isaa maaliif? Raadikaandiin isaanii lakkoofsa raadikaala jala jiru wal fakkaataadha 5 garuu ammoo indeeksii isaanii gargar. Kanarratti indeeksii isaa 2 kun ammoo 3 kanaafuu gargaraa jechuudha. Walitti ida'uu walirraa hir'isuu hin dandeenye lakkoofsa kana kanneen. Sadaffaa irratti ammoo keezii sadaffaa irratti kanaaf kana yoo ilaalle gonkumaa wal fakkaatanii garuu ammoo indeeksii isaanii wal fakkaataadha 2 maaltu wal fakkaanne? Raadikaandii wal fakkaatu. Sababa kanaaf isaan kanneenis walitti ida'uu walirraa hir'isuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo salphisne garuu yeroo tokko tokko nuuf hojjetamuu danda'a jechuudha. Salphisuudhaan yoo kan kennu ta'e. By treating like radicals as like terms, you can add or subtract like radicals and express them as a single radicals. Radicalota like term or like radicals kana maal ilaaluudhaan walitti ida'uu akkasumas walirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Maal ilaaluudhaan like radical yoo kan ta'an yookiin ammoo as like termitti ilaaluudhaan maal godhuu dandeenya isaan kana walitti ida'uu walirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Maal argachuudhaaf? Single radicalii argachuudhaaf. On the other hand, the sum of unlike radicals cannot be expressed as single radicals unless they can be transformed into like radicals. Karaa biraatiin ammoo unlike radicals like radicalii kan ta'in kan indeeksii isaaniitii fi akkasumas raadikaandiin isaanii lamaanuu wal fakkaatan ta'in yookiin ammoo tokko wal fakkaata ta'ee kuniin ammoo wal fakkaatan ta'in isaan saniin unlike radical jennaan jechuudha. Isaan kanneen maal godhuu hin dandeenyu single radicalitti ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo maal ta'e malee yoo gara maaliitti jijjiirre malee like radicalsitti transform goonee salphisnee yookaan wal nuuf fakkaatu danda'e malee. Simplify each of the following. Isa kana simplify godhidha. Mee haala kamiin simplify goona? Akkuma ilaallu jalqaba irratti isaan kunniin yoo ilaallu walitti ida'amuu hin danda'an. Garuu ammoo yoo salphisne walitti ida'amuu danda'an jechuudha. Haala kamiin salphisne? Jalqaba irratti isuma kana fudhannee kan 8 nuuf kennu meeqa? 2 fi 2 baay'isuu 4 jechuudha. 2 baay'isuu 4. San booda ammoo isaan kanneen gargar baasuu dandeenya. 2 akkuma jirtu isii tana ni fudhannaa. San booda ida'uu jennaani kanneen gargar yeroo baasnutti haala kanaan gargar baasna jechuudha. San booda ammoo ammas raadikaaltuun akkuma jirtutti garuu ammoo raadikaal 4 ammoo meeqa ta'ee ba'a? 2 ta'ee ba'a. Raadikaaltuun akkuma jirtutti kanaafuu amma maal ta'ee jira? Wal fakkaatee jira jechuudha. Maal isaatti wal fakkaata? Kun indeeksiin isaa 2 kunis 2. As ammoo maaltu jira? Tokkotu jira jechuudha. Hin barreeffamu tokkotu jira. Kanaafuu akkasumas raadikaandiin isaaniitis 2 ta'ee jira. San booda maal goona? Erga wal fakkaataa ta'ee asis maaltu jira? Raadikaaltuun hin jira, asis raadikaaltuun hin jira. Ni fudhanna. San booda tokko as waan jiruuf tokko ida'uu 2 yeroo walii idaanu haala kana 3 raadikaaltuu jennee ibsina jechuudha. Kanaafuu yoo maal goone walitti ida'uu dandeenya? Yoo salphisnee gara like raadikaalitti jijjiirree salphisuu dandeenya jechuudha isaan zannii. B irratti ammoo maal godhuu qabna? Isa kanas akkuma jirutti fudhannaa. Kun kan nuuf kennameedha. San booda 3 baay'isuu 12 kan nuuf kennu meeqa? 4 baay'isuu 3ti. Hir'isuu raadikaal 3 plus inni kun ammoo 2 raadikaal 3 times times 3/3 dha. Maaliif sababni isaa? 3 baay'isuu tokko 3 irra 9 meeqa ta'a? Yeroo salphisnu isuma kana waan nuuf kennuuf isa kana alaatti fidate jechuudha 3/3 kana. Maaliif 3 baay'isuu tokko 3 3 baay'isuu 3 9 ta'a. Kanaafuu 3 hiruu 9 jechuun tokko irra 3 waan ta'eef isumatti deebi'a waan ta'eef haala kanaan kaayataa jechuudha. Akkasumas 27 kan nuuf kennu ammoo 9 baay'isuu 3ti. San booda maal goona? Haala kanaan gargar baasee jira. Yeroo kana maal godhee
tuun siriin akkuma jirtutti sadii baay'isuu raadikaala afurii baay'isuu raadikaala sadii kana gargar baasee jechuudha. Hir'isuu raadikaala sadii eda'uu lamaati. San booda ammoo inni kun sadii baay'isuu tokko meeqa ta'a? Sadii. Kanaafuu isaan haala kanaan gargar baasee jechuudha. Isa kanas kan jalaa ammoo 9 waan ta'uuf pilaas 1/9 kanniinis gargar baafannaa raadikaal 9 raadikaal 3. San booda maal goona? Akkuma argaa jirru inni kun afuriin kun ammoo meeqa ta'ee ba'a? 2 ta'ee ba'a. 2 baay'isuu sadii meeqa ta'a? 2 baay'isuu sadii 6 ta'a jechuudha. Raadikaal kanaafuu inni kun walitti maal ta'ee jira? 6 ta'ee jechuudha akkuma jirutti. Inni kun ammoo kunoo as fidannee jirra. San booda hir'isuu jennaani. Hir'isuu erga jenniini booda amma maal goona? Ammas sagaliin tun raadikaal sagaliin tun meeqa taatee baati? 3 taatee baati jechuudha. 3 taatee baati. Kanaafuu 2 irra 3 ta'a jechuudha. Isiin tun waan 3 taateef jala jirti akkuma arginu 2 irra 3 raadikaal 3 tan fudhannaa kun as jirti. Pilaas jennaan ammas pilaas jenneeni amma maal goona? Inni kun raadikaal 9 kun tokko of jala qaba. Kanaafuu tokko baay'isu 9 jenneeni barreessuu dandeenya. Tokko baay'isu 9 okay. Sagaliin kun ammoo meeqa ta'ee ba'a? 3 ta'ee ba'a jechuudha. 3 baay'isu tokko 3 irra 9 ta'a jechuudha. 3 irra 9 ta'a. Ammas maaltu jira? Raadikaal 3 ni jirti. Kanaafuu isa kana yeroo salphisnu kuni 3 tokko ta'a. 3 ta'a jechuudha. 1/3 raadikaal 3 ta'ee jechuudha inni sun. San booda ammoo maal goona? Amma akkuma arginu hundi isaatu laayik raadikaalsii nu ta'ee jira. Laayik raadikaalsi. Haala kamiin nuuf ta'e? Inni kun akkuma arginu as 2 jira. Kanas 2 jira. Kunis 2 jira. Kunis 2 jira jechuudha. Wal fakkaataadha. Akkuma arginu indeeksiin isaa wal fakkaataadha. Akkasumas raadikaandiin isaa 3 bakka afuranitti iyyuu 3 ta'ee jira jechuudha. Wal fakkaateera. San booda maal goona? Raadikaal 3 tana hin fudhannaa jechuudha. Bakka 3 waan jirtuuf. San booda lakkoofsota maal goona? 6 hin fudhannaa. As hir'isuu jira. Hir'isuu hin fudhannaa. As immoo tokko jira jechuudha. Yoo qofaa isaatti barreeffamee jiraate fakkeenyaaf raadikaal 2 isoo jedhee asii waan hin qabde jechuudha. Waan times raadikaal 2 isuma waan ta'eef sababa saniif jechuudha waaniin kun. Waaniidha pilaas 2/3 jira. Pilaas ammas 1/3. San booda lakkoofsota kanniin yeroo walitti hidhaanii walirraa hir'isnu kana walirraa hir'isnee kanneen walitti hidhaanii ammas deebinee yeroo walitti hidhaanu maal arganne? 6 arganne jechuudha. Isan salphiftanii ilaaluu dandeettanii 6 ammas maaltu jira? Raadikaal 3 waan as jirtuuf baay'isneen haala kanaan salphisuu dandeenya jechuudha. Maal goona jedhu amma isa kana akka singil laayik raadikaalsitti yookiin ammoo akka singil raadikaalsitti ibsinee jirra jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphisanii ilaaluu dandeettanii jechuudha. Lakkoofsi guddaa ta'e osoo hin ta'in karaa inni ittiin hojjetamu qofa qabatudha. Yeroo kamiyyuu maatisii yeroo hojjetanitti lakkoofsa guddaa hin sodaatina. Lakkoofsi guddatu osoo hin ta'in maalidha? Koonseptii isaa qabaatu qabdan isin. Haalli inni ittiin hojjetamu qofa qabaatanii jennaan homaa rakkisu jechuudha. San booda lakkoofsa guddaa ta'ee fi miti deebi'ee karaa salphaa ta'een hojjetamuu danda'a. Kanaafuu haala saniin ilaaluu qabdanii. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jirra. Yeroo itti aanu paartii biraatiin the four operation system isa jedhu qabannee dhiyaanna. Kanaafuu hangasitti viidiyoo kana laayik godhuun irraanfatina yookaan isinitti tolu taate jalqaba irratti yoo laayik kan godhin taate laayik godhaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheer godhuu hin irraanfatina. Chaanaala kan ammoo akka chaanaali kun guddatuuf yookiin ammoo viidiyoowwan hedduu akka isin hojjedhuuf na jajjabeessuudhaaf namootaaf sheer godhuu akkasumas sabiskiraayib godhuu hin irraanfatina.